السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال بريدو إلمان ورمودو بكسر تنسجلين كيسن برجع من لا تلاقون نقدر فتاسا دي داسينا شري لقول أبغى نجان أفتن نور سنين جدا. biyya barsiiseera walirraan baati aduun ummataa yoo duraan baatu namuun tuffata gabroonfata hundeen dhaamsiteoo oromiyaa nuu tahaarsiteoo gaafa jedhan san sayyid roobaa garbii qabsoo Yamandi qabsoo mirkurii Oromoo bara dukkanaasan bara sirni gadaa alagaan jibbame bara sirbi jibbaa Oromoof sirbame bara dhugaan cabee awwaalame dharaan bara daandiin sirrii wallaalame karaan bara dukkanaasan olaantummaa ofii tiksanii gabbisuuf Oromoo cabsanii duubatti hambisuuf kutaa fi kutaadhaan addaddatti cirraa amantii fi lagaan adda baafnee jirra jedhee warri faallaa Oromoo qajeelee Oromiyaa faaluu fi Oromiyaa dhaaluu fi Oromoo haleele. Gaafasii qalbii naafaa rifatee mugeera summii harka diinaa fudhatee fakkaatee diinatti of kennee diinatti of laatee gariin lola sanii lola rabbii se'ee gara oofan oofameera akka hoolaaf re'ee gariin harka kennee harka diinaa galus gariin diina ta'ee mana diinaa malus Oromoon of beeke Oromoon of bare Oromoon qabsoodhaan daandii san dabare diinaaf buggee gajjenneen dabarru jiillee jingilfannee alagaan gabbarru jedhee warra didii nafxanyaa sakaalee keessaa tokko ture qabsoon ilmaan baalee ol bahee mul'ata akka ji'a aduu yoomuu hin moofa'u keessa keenyaan badu oduu itti roobuu ibiddi rasaasaa baalee harka laanne hin dhiibne karaasaa tokkummaan loleera tokkummaadhaan sirbee Oromoof kenneera lubbuu qaalii jibbee balbala cufame qabsoon bansiiseera qabsoo fi gootummaa biyya barsiiseera walirraan baati aduun ummataa yoo duraan baatu namuun tuffata gabroonfata hundeen dhaamsiteoo Oromiyaa nuu tahaarsiteoo gaafa jedhan san sayyid roobaa garbii qabsoon baalee ka'ee akka roobu cabbii dursanii himanis waan of hafuu dhufa mootiin guddaan namaan akkamitti kufa kun waan hin fakkaanne gadi bu'uu qalbii waan hin taane jedhan sayyid roobaa garbii jedhaa yeroo sanii fi gareen duraasan dhaga'uu hin feene tilmaamni isaanii dhugaa ta'an seene garuu dhugaa taate aduun gaafa san baale keessaan baate hundee gabroonfataa buqqifteetti hiddaan hidda gabroonfataa guggubdeetti ibiddaan gaafa dhiiga diinaa akka harootti to'an gaafa qawwee bitiif abbaa ofiitti bu'an yoo maatiin haasoo ijoolleen dhageette surree otoon hidhatin hidhannoo kajeelte har'a eega ta'ee maalummaan namoota har'a naaf hin galu gaarummaan barnoota sin dhaqu an oolu mana yoo isin dhumtan ka itti aanu ana tiksi hin jedhina ani tiksu jabbii loleedhaaf hin duukanne tiksu rabbii abbaan kiyya duuleera du'ee galaan beeku an asuma taa'ee du'a isaan eegu du'us waliin du'a jiraadhus jiraadhee dhugus natti hin goru naan sifaawu nyaadhee jedhanii ijoolleen kichuun lafaa baate ilmaan faana bootaa hordofachuuf kaate Abdallaa Ali Ismaa'il abbaan anaajinaa tokko isaan keessa goonni guddaan har'aa daa'imni kaleessa biyya sayyid haaji alii wale biyya xiqqaa guddaan mirga ofiitiif lole biyya haaji abdul hakiimi sheek abdullaahi haaji alii wale biyya sheek sa'id sheek abdullaahi haaji alii wale biyya sayyidul huseen sheek abdullaahi haaji alii wale biyya badriyyaa haaji muhammad sheek abdullaahi haaji alii wale biyya maatii guutuun diin afoo dhaabbatee mirga ofiitiif lole biyya olomaawotaa biyya kabiirranii biyya hayyuuf goota dubartiif dhiirranii san keessaa dhalatee ilmi haqaa ba'e ilmi haqaa huduulee faana haqaa dhahe aanaa ginniir magaalaa baalleetti umrii 15 yeroo hin caalletti abbaan anaajinaa hadhaa qabsoo dhumee hidhatee seenee ragaaruu seen bulee
duree baga malee biyyatti makamee hin jiraatu jiruu alagaan marqame wardiyyummaa haqaa Sagaleen akkam ta'e isin irraa cite moo hin tolle? Gidduu dhaabneetti isin illee inshaallah. diina oromootaa qala akka loonii jedhee ilmi baaleef lolateera baaleef oromoorraa diina qolateera gaafa fituraarii abdaa garaadoo goonni isaan sobee diina godhe baadoo waan feete siif goonaa ati nu deeggarii gara keenya gurii shiftoota weerarii yoo jedhes mootummaan onnee isaa keessa waan jiruuf gootummaan afaaniin isaanii garaan gara gootaa lafa jalaan cimsaa ijaarsa dhalootaa otoo isaan jibbee of keessatti abaaruu waan giraasaa jiru garumatti baatee waan isaan ergisu waan isaan gargaaru fakkaatee dhiyaatee qawwee ofiin eegnu nu eeyyamaa jedhee mootii eeyyamsiise goonni raawwiin isaa isaan eekamsiise. Waan biyyi taate maaf ta'uu dhabnatti garuu dura dursuu hidhachuu dhabnatti hawaasa amansiisee koree ijaaree hojii jalqabsiisee foonaa nama hundaa seenaa loon lakkaa'an kaloon hedduu qabu akka qawwee bitu dirqamarra kaa'an. Uummanni gabrummaan laalessin koree qawwee takka bituu fi loon 5 hanga 7 gabbaasee gurguree Ayyee galatooma. Itti seena inshaallah. Daqiiqaa takka lama. nama ofii qaree erga of abdatee humna ofii baree akka sirnaan baanu waan nurraa eegamu ammallee mootummaan wanti nuuf eeyyamu daangaan kiyyaaf keessan ifattaa beekamu. Walitti fakkaatee isiniif shiftaan akka walin lolle borookiin iftaan isiniif isaan adda adda baafannee isin gargaaruudhaaf kan isin gaafanne daangaa keenya eeguu duruu itti beeknaa akka ofii beeknutti ofiif biyyas eegnaa waraanni hidhate keessanis yaa ta'u hidhannoo hidhatee nu keessa hin ba'u qawweedhaan adaba nama qawwee baatu dursaanatti himaa keessanillee taatu jedhee waadaa galchee naannoo ofiitti abboomee harka diinaa jalaa malaan bilisoome anabbaa biyyaati buutiin lafa buutee dhagaa lafa buutee malli ka abbaati waan jedhu mammaakee ummatatti ibsee ummata gurmeessee humna ofii cimsee otoo firaaf diinatti mul'isu gootummaa ginniirraa ka'ee waraanni mootummaa otoo ittiin himne gaafa baallee dhufe karatti dhaabsee karaa itti cufee hidhannoorraa hiikee hidhatti naqeera warra nama hidhu hidhatti qaqeera. Kanamaaf raawwatte waan kanamaaf goota nama keenya taatee nama keenya moota jedhanii gaafannaan warri mootummaadha waan waliin jenne raawwachuu kiyya anaaf gootummaadha ani odoo beeku kanan goone garuu kanuma keessani dogongorri maruu akki walii galle akkanaaree waadaa galle cabsuun barsiifne aadaan jennaane dhugaadha nu bira hanqinne dursee sitti himuu qabaayyuu ka inni tanufteef dhiifama jennaan biraa lixe leenci akka horii malaan diina fixe diina faana oolee shira diinaa barraan shirri isaan shiran daaqee daangaa tarraan fira ofii waamee garanaa garasii akki diinni fedhu akkanaaf akkasii akka wal balleessuuf lola seennu feeti waan nu obboleessaan loluu feenu seeti garuu sanin goonu waluma cabsinu waluma hin moonu ammaaf loluu baannus ifa baanee dirree harka garaa jalaatiin waliif taana irree shiftaa hin jedhinaa mootota biyyaatiin waldiiguun fedhinaa walitti iyyaatiin jedhee duuba duubaan ummatitti qarraan waan isaanii godhurra wanti isaan godhu heddummaatee tarraan irratti baranii hidhatti geessanis goota du'uu mallitti du'a murteessanis fitaraarii abdaa garaadoo goonni baalee hidhaarraa miliqee du'a jalaa galee qabsoo ummataatti makameera ifaan diimaan diina raasuu agaree fi bifaan abbaan Inshaallah. Naaf folchaa seenaa abbaan haajoo rabbiraa taate borullee iftaan illee itti fufna. Seenaa dheertuu bareedduu mi'ooftuu isiiti. Bakka mana hidhaatii baanii qabsoo deemanii jiran inshaallah. Akka itti dhiirti qabsoo kanas hin geettee fi bakka dhaabbanni tana geettee warra qabsoo Oromoodhaa Abdurrahmaan Turaa jedhu kanaan sagaleen dhagama jedhanii yoo dhageettan. Sagaleen dhageettan seenaa isaa barreessaa fi sagaleen dhagama jedha. Sagaleen hin jirtu jedhaa namni lama arge. Sagaleen kee jirti mee? Sagaleen kiyya jirti mee? Sagaleen kiyya yoo jiraate inshaallah sagalee kiyya naa kataba sagaleen dhagamte akka takka osoo gara ittiin seenne takka takka fi sagalee yoo dhagamte. Nama lamaa sagaleen dhagamtu dhorku jira yoo sagaleen kan dhagamne isin sirreessa dhiifama turee dhufillee nuuf folchaa dhallee nuuf folchaa dhiifama isin gaafadha. Mee yoo sagaleen dhagamtee gara sagantaa kiyyaatti seena inshaallah.
sagalee takka dafa turee dhufellee sirraa gabaabsadha inshaallah. Inni dhagamti maashaallah. Ni dhagamti jira inshaallah. Jazakallah khairan barakallah fiikum. Salaamtaan dagan. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Warri salaamu alaikum jettan. Wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Warri anaa dhufu jettan anaa warri welkam jettan welkam. Baga rabbi nagaa waliin dachaase faaruun tarabbii dachisamee uumeeti. Anaa isinillee nagaa rabbi waliin deebisa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Itti aansuun haqa ayyoof abboodha hundi keessan hin dagatina. Rabbiin anallee isinillee nama haqaadha abbaatiin dhaabbatu rabbi nu haa godhu. Kan biraa deemanii makfiraa sadaqaa isaanii kennachuu kan bira jiran immoo to'achuu waan dandeenyu isaan cinaa dhaabbachuu. Inshaallah rabbiin nu haa milkeessu. Kanatti aansuun uummata kamuu addunyaa irratti dararamu rakkatu rakkoo keessan ka dhukkubsate ka rakkate ka cinqii keessan hunda ka rabbi cinqii baasu du'aa hin dagatina. Zaalimallee akka rabbiin nurraa qabu hunda isaatu du'aa hin dagatina. Fitinaa addunyaa keessatti deemaa jirtu sana hunda isiitu akka kaaliqu samaawaati wal ardi gartee keessaa nu baasuu hin dagatina. Gara mata duree kiyya guyyaadhaati turee waan dhufeef isinitti hin dheeraa dhuriifama. Kufaa tana ka Afrikaa jiraan dhiifne narra laalina jechaatumaan inshaallah waliin deemna jechuudha. Kanaaf qaqqalee bareedduu ilmaan Oromoo mata dureen kiyya guyyaa hadhaa namni hedduun dhiifama ka waan tokko abboo jawaar kanarraa bu'i jawaar jedhanii martu jechuudha. Yoo jawaar nurraa bu'e irraa buuna haga inni hin dhiibne waliin dhiibnu isin himne jechuudha. Akkasitti liqimsaa warri waa'ee jawaarii irra loluu barbaada. Gaafa jawaarii warra biyya bulchu biyya teenna qabsoo teenna irraa bu'e gaafa inni dhiise ni dhiibna yoo inni hin dhiibne hin dhiibna akkasumatti liqimsaa jechuudha. Maaliif namni akka Itoophiyaatti sosso'ee waa gochuu jiru isaa jechuudha. Soddaa kan jedhu hunda ganana kan inni akkam soddaa hedduun akka tabbee abbaa dhiifama. So kanaaf kana dhiibnu jechuudha. Maaliif warroota sagalee nu dabalattan inshaallah meeshaa isin dabala. Iyyuu jira bara kiyya yoo qaamee asirraa isin dabala. Amma immoo akka malee isinitti dhiibne. Nin dhiibnu jechuudha. Kanaaf mata dureen kiyya guyyaa hadhaa Jawaar Mahammadii fi Lidatuu Ayyaaloo irraa dubbannaa jechuudha. Maaliif jalamaa walitti qabate Mustafaa? Kunillee gaafa isin ta'uu ni malte. Itti aantu ammoo maaliif rakkoo hawaasni keessa jiru irraa hin dubbanne gaafii jettuuf deebii qubsitu isinii kenna jechuudha. Dubbachaa jira se'a. Namni ammoo maa irraa hin dubbanne garii shirkan namni dhumachaa jira. Namni shirka qofaa miti bakka mara dhumachaa jira. Taa deebii isinii deebisa inshaallah akka gaariitti. Ulfaadha galatooma. Namni gartee yaadni keessanii ta'ellee isinii ta'in illee. Ana waan tokko ammoo narraa fudhaa. Namni hundi jechuudha. Miseensa badhaadhinaatiin miti. Deeggara badhaadhinaatiin illee miti. Deeggara haqaati. Miseensa haqaati. Nama kamuu ka dhugaa qabatee osoo hin dhaabbata. Nama kamuu. Warri diinni keenya dhaabbataan karee yoonni deebi'ee qabsoo Oromootiif dalagee uummata saba kamii ilma namaa kamiifu dhufe waliin dalaga. Aktiivistiidhaan. Miseensa badhaadhinaatiin illee miti. Deeggara illee miti. Deeggara haqaati. Rabbi nama sannaa godhu deeggara dhugaati. Kanaaf yeroo ejjadhu akka nama waa tolchuu deemuuti ejjadha malee waa diiguu deemu miti. Namni waa diiguu deemu waa ijaaraallee diigaallee deemuu barbaadu bakka hundaa ejjata jechuudha. Yeroo waa tolchitu waa tubata. Osoo waan balleessine waan tolchitu. Addunyaa kana irratti namoonni waa dalagan guutuun fakkeenyaaf gartee namni tokko yeroo waa tolchuu deemu yeroo yoo xiqqaate 100 balleessee takka tolchaa jechuudha. Wanni ilaallamu namticha balleessee miti. Maaliif balleesse? Kalaallamu. Osoo balleessine rabbi malee namni waa dalagu jiru. Addunyaa irratti hin uumamne illee uumamullee. Kanaaf inshaallah hadhaan Lidatuu Ayyaaloodhaa gara gooticha Oromoof jagna Oromoodhaa gara Jawaar Mahammad leenca Oromoon qabduutitti walitti xamadee jechuudha. Maaliif jaratu kaayoon jaraallee tokko adeemsi jaraallee tokko warra tokko jechuudha. Ragaa wajjin isin dhiyeessa inshaallah. Hadhaan Lidatuu Ayyaaloodhaa akkuma gaashee Jawaar yookaan obbo Jawaar kitaaba hin gaabbu katabanitti obbo Ayyaaloolleen kitaaba kataban. Waan isin dinqisiisu diinonni Oromoodhaa wal fakkaatan. Yaadaan wal fakkaatan, hojii wal fakkaatan yeroon deeman tokko isaan wal dhabuun barbaadan. Waliin sosso'an. Yeroo tokko hirribaa ka'an, yeroo tokko faxaran, yeroo tokko gartee yaadanillee. Hadhibi yaadni jara. Kanadha isin ibsina jechuudha. Kanaaf Lidatuu Ayyaaloodhaa kitaaba katabe. Kitaaba afaan Amaaraatiin Adaraa Yaballaa Tiwulde jedhu. Jawweenis afaan Amaariffaatii fi afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin katabanii Lidatuun ammoo waa gammaatti kana dhaqqabee afaan Amaariffaatiin katabe. Adaraa Yaballaa Tiwulde yookaan ammoo Sikkeet
Yaraaqaw Tigil afaan Oromootiin isin deebisa. Dhaloota amaanaa nyaate. Iyya maxxaashitanii jetti abashaa yeroo akkana kana garte. Dhaloota amaanaa nyaate yookaan ammoo Sikkeet Yaraaqaw Tigiliin qabsoo milkii hanqatte. Qabsoo milkii hanqatte kitaaba katabe. Kitaabni isaa ammoo guddaa miti. Akka hayyuutti katabe hayyuullee ta'uu baatu lafa bulee nama gartee cimina siyaasaa qaba namtichi. Akkuma inni jedhee tuqee jira seenaa isaa keessatti akka Jawaarii miti jedhee jira. Nama siyaasaanillee isa dursuu beekumsaanillee bilchinnaanillee jedhee kaa'eedha dhugaa. Daadistuu dhuga saniin galchaaf maal dhugaa namaan gatanii jechuudha. Kitaaba fuula 24 qofa katabe. Daadis maxxinni kan jettu yookaan xiqqoo bareeddu jechuudha waan yaada tokko namtichi akka itti deeme waan ajaa'ibaati. Yaada qabaabduu wayii kaa'ee liqimsiisuu beekanii nama jechuudha. Garuu ayisaa akkaallee jedhaa warra jechuudha. Hin milkooftu jennaan jechuudha. Maal jedhaa namtichi gara qabsootti dhufaa jiraa jedha. An gantuu miti baqattuu miti qabsaayaa ummataati jedha. Qabsoon kitaabichi isaa jechuudha. Kun bal'inaan isin dhufaa. Qabsoo namni godhu qabsaayaan ala keessa deemee biyya alaa taa'eetii miti jedha. Ummata dura deemee wareegamee ummataa fakkii ta'ee dura deemeetiin qabsoo godhaa jedha. That is true. Dhugaa keessuun yoo jittiitti. Gamtaan qaaqquun qabda nama gadi bala. Qabsoon ala taa'anii godhan yookaan ala keessa deemanii daaspooraa ijaaranii godhan kijibaa jedha. Qabsoon kan godhamtu kallattiidhaan hirmaatanii kaayoo qabaatanii ummata san kaayoo fi fudhachiisanii qabsaanii jedha. Ammoo asii waa fideema. Gara biyyatti deebi'aa jedha wal'aansaaf deemee kaleessaa. Warra agartee jeeqxuu jedhan keessaa himatan keessaan tokko jedha. Nama akkasitti himatamee kanaafis bakka hin kennu gara biyyatti deebi'ee dhaaba kiyya kan EDF daappaadhaa deebisee ijaaree waa godha karaa danda'e walumaa galatti yoo karaa nagaatiin gara biyyaatti deebi'ee qabsaaya. Yoo sammara dadhabee jedhe gara ganda kiyyaa galaa jedha. Sagalee warri jettan xiqqoo nuuf dabale. Sagaleen kiyya kun akka beekaa ta'e. Mannaan sagalee kun heddummaa ta'ee gaamee isin tolcha. Sa'ooti. Sagaleen kiyya kun namoota gariin dhagahamne immoo nama hundaa'uun dhagahame. Naa kennu sagaleen kiyya dhagahamaa miti akka takka. Yoo namni sagalee hin jiru jedhu xiqqoo si nama dhagahama. Mee sagaleen meeqa dhagahama? Tokkorraa 10 naa kaayaa sagaleen kiyya kam dhagahama? Tokkorraa 10 bareedaadha. Okay, warri sagaleen dhagahu jedhanii barreessaa fi yoo sagaleen kiyya isin jalaa bareedaan ta'e inshaallah naaf ibsa bareeda jaal. Jaalbanti jazakallahu khairan bareedaadha jettan inshaallah. So kanaaf lidatu ayyaaloodhaa. Walumaa galatti isin cuunfaa sagalee namoonni himachaa jiran jaalbantiin fayyina keenya jedhanii Muhammad Adam fa'a. Suudii namni jedhu sagaleedha. Okay, namni hedduun dhagahu jiraates warri kuban sirreeffadha. Olii kataba ammaatti waa'ee sagaleen dubbatu inshaallah. Gaarii ni dhagama sagalee. Warri sagalee isin dhagamne sirreeffadha jazakallahu khairan. So lidatu ayyaaloo faati amma namoonni hedduun keessan galatooma namni hedduun keessan hin beektan ta'a isin barsiisa. Lidatu ayyaaloo faati warra Jawaar wajjin kaayoo yaappa. Sirna kalee Itoophiyaa Milinik Hayila Sillaasee darbii kan mallas deebisne warra jedhu jechuudha. Kaleessa waan hedduu irra olii baane viidiyoo isaa illee poost isinii godhee jira. Miseensa isaanii warra Jawaar wajjin kalee ture. Warra hayyoota Oromoodhaa dhoosaa jedhaan warra dhoosaa irratti wal mormanii uummanni Oromoodhaa somnee maqaa Oromoo kanaan deemnee Itoophiyaa aandinnat Itoophiyaa warra Itoophiyaa takkatti afaan tokko amantii tokko aadaa tokko jedhu san gadhaabna. Oromoo yoo ittiin nurraan fudhatan. Kana godhuuf qabsaa'ota kaleessaa adda bilisummaa Oromoo fi sabboontota Oromoodhaa karaa irraa qabudha. Isaan fudhatama keessa addunyaa keessa dhooqu ifatti isin kennee jirra himaa turre. Wanni anaa jaalbanti jaalmurtobuutu hedduu qabsaa'ota kaleessaa irratti duulamuuf wanni gartee ganda keenya ijaaranii maqaa nu qabnurra kaaniif qabsaa'ota kaleessaa san keessa warra dhagabbayee dubbachaa jiru tokko jechuudha. Wanni Jawaar Jawwee yookaan Jawaar Maamad irratti duuluuf. Kaayoo kana qabatee namticha dhufe keessaa tokko nafxanyoonni gara ofiitiin hadhabaanii Oromoo jechuun danda'anii ijoollee afaan Oromoo beektuu Amaaraa fi Tigree sabaa sablammoota nu keessa guddisanii isaan kana Oromoo godhanii nurra bobbaasanii jechuudha. Kun ifatti dubbachaa turre hadhalleen dubbannaa amma ragaa hojii isin takka takkatti kaleessina jechuudha. Maaliif nu amanuu diddanii akka nu amantan ragaallee akaalaatii miti kama jiraa. Kama warra Itoophiyaa takkatti afaan tokko aadaa tokko amantii tokko ijaarra jedhu san ragaa isaanii waliin isin kaleessina jechuudha.
waan gootan warri isinii liqimfamne bishaan isinii gadi hin dabarsu itittuu qopheeffadhaa liqimsaa osoo hin jaalanne fudhattan jechuudha. So kanaaf lidatuun nama jedhe gaafa dhaabbichuun gama hangootti dhufe gaafa jawaarfaatti kaabbichuu aggazaaz inshaalaal wayyaanee jedhan san yookaan TPLF gabra tsoonfaatiin waa deemtu akkasiin lafa dhiichisan san gaafa Oromoon lolan dandeettu tokkummaan qabdu hayyuun qabdu gartee TPLF fi lolaaf jarri sirba dandeettii qabani mootummaadha kaazinaa keessaa horii qabani waraana qabani dandeettii qabani addunyaa gargaara Oromoon kana maraan qabdu jedhan san fulbaana 30 duuba nama jedhan waliin barcumaa tokkorra ta'anii guyyaa tokko afaan isaaniitiin afaan akaakoo isaaniitiin afaan abbaa isaaniitiin maskaram 30 mangist yellem warra jedhan jechuudha. Fulbaana 30 mootummaan Itoophiyaan jiru warra jedhe jechuudha. Ardallee akkuma san beengaddallee helgaddallee isin tuqee jira osoo hadha namni hedduun poostii godhaa jirtanii waan iddoo kana jedhe Lidatu Ayyaaluutii fi Jawween Faatii akkasuma gartee warroonni Gimboo Sabaattiidha hundi isaaniitu sirna nafxanyootaa keessa wal argan Ameerikaa keessa wal argan jechuudha. Jawween ammoo booyaa jiraadha. Hikraay laaksaan akka ijoollee daa'immaniitti boo'u jira jechuudha. Afaan Amaariffaatiin barruuta akka maxxanse. Barruutam Ijiptii wajjin daladdaa jedhanii gabbaasan. Ragaa wajjin kaleessaa jiran. Jawween taa'ii jennee haatee lukkuun haaduu ittiin baastu lukkuu haaduu ittiin qalan baastii jedhan. Jawaaradha maal maxxansee gaafa kasaaree namni beektu ufii waa ragaa ofii bahaa jechuudha. Dursee dhara jedhee fashalsuudhaaf siyaasaa akka ofiitti dandeettii siyaasaa dhabuu isaa asirra gaafa ofii bahaa waan maraa jawaariin bara kana ta'a jennee maqaa Oromoo balleessitaa yookaan Oromoo irraa akkuma deemtee naannoo warra nafxanyaatti galte sanitti tuulama keessaallee baateree magaalaa Jimmii dhatte sanitti Oromoo kalee maal jedhee humnuga dhaladhee arsii Harargee gidduu jedhe. Yoo arsiin abboon kijiba arsii miti jetteen Harargee himachuudhaaf daangaa sanii gale. Gara biyyaa yoo as galu sagalee ol fuudhi. Gana sii ta'a amma namaa na deeggarutu akkas mee egaa. Kolkollee jedhan shaamee biroo. Ammoo dhageettanii ayyee. Amma nama gattee dhugaa qabutti dubbatee ammoo maali nama dhugaan amma dhugutu sagalee dhaga'uutti hin jirre amma hoo ilaalame. Mee ilaalaam sagalee takka takka facaasaa. Dubbiin jajjabdu. Dhagamaan bareedaan jaarsumee jaarsufaa namni irraa dhaga warrootaan dhageenyaan jedhee namoota dhugaannanii amma kaafittiisee waan kana qaraa qooma kana gadi hin banne of olchaa kaa bakka tan agarsiisu shari'aa waan dhorguuf bakka irratti qabadhu qabuudhaaf dhagamaan of olchaa. Peejii tana gaashee jawwee yookaan obbo jawweetu maxxansanadha peejii isaaniitti. Badan bittaa jala afaan Amaariffaatiin waan katabee dura warra iyyate afaan Amaariffaatiin hadhan katabne agartanii peejii birrii tanaaf jawaariin agartanii. Amma obbo Jawaariin barruuta akka irratti maxxansan. Barruun tuni suuraa isaatii fi doolaraa fi alaabaa Ijiptii ofirraa qabdi jechuudha. Jawaar qinixxuu hiwoot jawaar jiruu gaarii rispoonsara ta'e rispoonsar dawaan endada oolli gibs jedha afaan ingiliffaatii Amaariffaatti irra katabanii isii tana jawaarillee poosti godhu maal jettiin jawaariin namni jiruu gaarii akka inni jiraatu godhee jiraachisaa jiru rispoonsara taatee fi Ijiptii yookaan mootummaa Ijiptii jiraachisaa jira jetti. Jawaar maal jedhe afaan Amaariffaatiin katabee gaafa amma karaa kanaan dhuftanii mormachuu jiramu. Dur deebiin deemtu beektanii gaafa mooralii qabuuf namni hee jedhee harka dhufu amma ufumaa ofirraa dola malee okay inshallah. Amma jedhee garanaa dhuftanii amma immoo gaafa dheengadda abbichuu jedha. Kaayiroo dhaqee wallaahi jedhee bishaan abbaayaadhaa dabarsee Ijiptiif kennu isaa sammaan dubbatinaa jedha.
Abbichuun siyaasaa dalagu wallahi bishaan gartee isinii kennaa hin hidhuu hin jenne. Egaa amma Jawaar maal jedhuu barbaadeeti warra eessummanii dhaamsa dabarsuu barbaada. Wallahi jedhee barqeen gaddachi dhaqee namtichi islaama jechuu barbaadeeti jechuudha. Inni wallahi jedhe maan dubbatinaa isaatti dhaqee wallahi jedhe. Abbichuun bayya islaamaa illee dhaqe salaam aleekum jedhaa biyya keessa illee salaam aleekum jedhaa jechuudha. Garuu inni maal jedhe amma gabaabtoonni jawween jedhani wanni kun hedduu isin deemsisuu dhiisaadha. Furaachisu jechuudha. Jawaarii namni rispoonsara ta'ee jiru gaarii jiraachisaa jiru mootummaa Gibsiiti. Maaliif barruuleen barraa hedduun maal jedhaa? Jawaar Mohaammed yeroo baay'ee gaafiin gaafa ta'u miidiyaalee irra yoo dhiyaatu ati Gibsi wajjin dalagdaa gaafa haga Mallas deeme keessaayyuu akkamii kan jedhu itti dhiyaataa jechuudha Jawaarii. Waa'ee Gibsi kana maa kaasan namoonni waa beekan. Jawaar immoo waakkachuu barbaada jechuudha. Waakkachuu barbaada. Alaa kulli haali maal jechuuf tan isinii fidamu. Jawaar Mohaammed akkana yeroo tanaaf fidee lidatu ayyaanoodhaa ammoo gara biyyaa gallee qabsoofnaa uummata Itoophiyaa yookaan ammoo dardara yookaan qeerroo miiliyoona 1,300 illee itti wareegu. Inni Jawaariin irra wayyaa. Jawaar hagam wareegna jedhe. Hagam jala eenyu akka ta'u. Jawaar miiliyoona 49 itti findhee Oromoo harki 10 harki 190 findhee harki tokko yoo hafee bilisoomne gaariidha jedha ariitii malee. Lidatu ayyaanoollee akkasuma jedhe. Barcumaa kiyyatti tikfachuuf bakka barbaadu dhaqu qeerroo yookaan ammoo dardara biyyattiidhaa miiliyoona 1,300 1 million.3 itti barbadeessinee mootummaa kana buusuu qabnaa jedhe jechuudha. Jawaaroo miiliyoona 49 eenyu Oromoo inni adda baasee Oromoo lijoochin as carrisee yookaan ammoo ficcisiifnee gara taayitaatti dhufnaa jedhe mootummaa kana jijjiirraa. Ammoo maqaan isaan baafatanii deeman karaa nagaatiin qabsoofnaa jedhan. Ammoo ifatti peejii isaanii irratti miidiyaa irratti dhiyaatanii uummata ficcisiifneetiin fincila kaasifne ficcisiifne malee isaan kana irratti hin deeman jechuudha isin galee kaasan. Eejjara taphaafa gubbaate inni ni bara. Soo kanaaf warri kuni akkuma isin beektanitti Jarman irraa ka'anii haga Ameerikaatitti. Maaliif lidatuullee achi dhaqqabu jawweenis liigaa dhaqee wal dhaqqabanii lidatu waan hunda fixadhee wal dhaansallee fixadhee gara biyyaa deebi'aa jira jechuun jira. Jawaar ammoo as gubbatti warri hayyoonni isaanii amma gaabii kaleessu jiran Jawaar hoo deebi'a. Naatiin dhiyaatee amma galgala kana jaalbattiin fa'aa malanii namoonni as kee jiran jechuudha. Maal jedhan? Jawaar ni deebi'a jennaan Jawaar bar harka namaatiin ibidda qabata malee ufii rakkoo san keesseenee du'ullee barbaadu. Ammallee kan inni eeggatu eenyu ilmaan Tigraayiif Amaaraa akkan duune uf eeggannoodhaan qabsaa'aa jira. Egaa eenyu Tigraay kaleessa namni Jawaar caalaa akka lolla keessatti hin banamne iyyin jiru. Akkasiin hadda gaafa faanoo irratti kan bitan namni akka Jawaarii iyyin jiru. Gaafa Oromiyaa keessa balaan garuu Jawaar faatii iyyin jechuudha. Gaafa nageenyi Oromiyaa keessa bu'e Jawaar namni jalqaba gabbahee yoo ijoolleen tun galtellee nageenyi Itoophiyaa keessatti hin bu'u. Lola dhaabbate kana deebinee qabsiifna. Maaliif Oromoo cabsu? Lidatuun faallee eenyu gatti Oromoo. TPLF maaliif cadhiftee galte? Gatii kafaltee Oromoon kaleen gargaara jettuulee gargaaruu dadhabdee nafxanyoonni kalee sagaltee jara wal mari'atellee fuulatti garagalchee abbichuun dhaqaa qawwee hiikkadhaa waan barbaadan godhaa jedhee olii akaate. Wala kooftee karaa irraa wal qabdee jechuudha. Eenyu gatafe Oromoo. Oromoon amma yoo Jawaar qilee irraa utaalaa jedhee warra utaaluu jira. Yoo Jawaar haala teessa dhajjeessaa jedhee kan dhugaa nu itti himnee Jawaar dura dhaabbatee itti himee maaliif nu deemta bakka takka Jawaar kan akka qaban jennee. Tokkoffaan kitaaba gurgurachuu deemuu jira. Sagantaa lammataa itti dabarra amma kitaaba narraa bita waliin akkasiin jedhan kijiba naan jedha. Kitaaba narraa bita taan itti dhufna gaafii namsa sadii of kennuu eegale jechuun tajjii gubbatti. Maal godhaa nama waaqa qopheessee lidatuufa biyya deebisee fincila wayii kaasisee warra ammas kee jiru abbootii qabeenyaatiin waan finfinnee kana keessa waa dalagaa turanii torbaan kana harkaa hiikee abbichuun waan isaan itti faajanii Ijiptii wajjin warra addunyaa kana wajjin dalaganii xaxanii lafa kaayan amma gabaabaa kana tursu maali diroonii tatankaar fiidee fudhatu diroonii jennaan asumaan warri gariin amma namni dhageettan kunni diroonii akkanumaan fiidee qawwee gubbaa misaa'ila sitti darbattuu miti. Diroonii xixiqqoo tankaarfii namoota hedduuf tokkotti fudhachuu dandeessuuf poolisa gargaartee bakka hundatti jechuudha. Akkuma biyyoota guddattee kanitti karaa poolisa sareetiin teekinooloojiidhaan artifishaal intellijensiidhaan qilleensa gubbaan gabamatti rakkoo tokko osoo inni wanni takkan sossoon tankaariif kabatu jechuudha. Kun
asumaan warra fincilaa fonqolcha kaafna jedhee abbichuu ganda keessa deddeebi'u. Adda ka biraatiin biyya Itoophiyaa osoo Itoophiyaan akkuma biyyoota biraa karaa humna waraanaatiin mootummaa garagalchanii dhufanii salaaman jiru. Diroonii achuun mataa tam diroonii guddoo an beeku nam tokkoon bakka jirutti bilooka guutuu keessatti osoo tokkollee tokkotti hin dhufne 4 kiiloo dhaqee dhiisi namuu bakka sosso'ee achitti hambisuu jechuudha. That is the sisteema guddaa kanaan mootummaan kun dandeettii qaba jennee jechuudha. Jawaar Faati ammoo kan dhageette gaggabuun ooltu garuu namantu jarri yoo garte malee. Rakkoon jaraa maaliif kaduu jaraa miti. Uummata Itoophiyaati. Uummata Oromooti. Isaan ofiin du'an. Dirooniin gubatte laastika sirra coobsanii dachiin siin cibte ofii ala ta'an jechuudha. Amma kaa diroonii amma isinii poost goone wanni martuu kaa amma dhiyaatte tana waan namni fashasuu danda'u loluu danda'u miti wanti. Bineettiin poolisa ganda hunda keessaa qaba. Waan xixiqqoo utaaltee ol kaatee tumaan gartee tokko waraana lafa jiruuf information kenniti. Poolisaan information kenniti. Waan namni harkaa qabu kaa gartee waraanni agarreef kun tankaarfii si fudhata bidhu kaastee jechuudha. Akkuma Chaayinaan fa'aa kun kaa teekinooloojii adda biyyoota guddaatiif qopheessee Itoophiyaan biyya kamuu irraa sheemattee biyyoota olii galanii kaan ofii gartee dalaguudhaan hojii bobbaastee jechuudha. Dirooniin kun hagamii dhibbaa gamii ifatti isinii ibsamuu deema. Walii galatti Finfinnee keessa warri gartee kaleessa washaqan yookaan ammoo awwaalaan surree fincaa'uu jiran. Mawucaa illee magarriitti baan jiru. Warri kaleessa gartee akkana boona mala dhibbadhanii kana ta'uu baatu kana boona kana ta'uu baatu obbonoota warroo dandeettii qaban bakka fedhaa jiraatu. Warroota guddaa silaa dandeettii adda addaa qaban. Ka istiraateejii baasanii akkana ta'u akkana boona akkana jissina akkana uummata kaafnee akkana goona jedhan guutuu guyyaan itti dukkanuuf jechuudha. Isaan ka eegan ka gartee waraana keessaallee waraannu harkaa qaba jedhaa ka bulchiinsaallee bulchiinsanuu harkaa qaba jedhaa gandee baluufaallee nu harkaa qaba jedhaa dubbii nama faallaa deemti. Waan akka waraana walitti dhuftee waraana qabdu ijaarattee waraanaan dhuftee waa cabsituu miti. Kaabinee ijaarattee dhattee waa cabsituu miti amma dubbii. Bineensa ati quba hin qabne ajajuu hin dandeenyetu si qophaa'e jechuudha. Taa'a jennee ni bidde. Yawwii illee taa'a jennee. Nafxanyoota illee taa'a jennee dhiisa. Bakka hin dhaqqabne hin hooqatina waan hin dandeenye hin goone. Uummata illee salphisina ofii illee salphatina. Uummata keenyaan maan galtu gaafa argaman gaafa dhugaan itti gadhiifte. Gabaabdumatti qabxii itti aantu isinii dabru. Wanni akka dalagamee deemaa jiru godhamaa jiru kunniin hidhatuun gaafa fulmaan soddomaan duuba mootummaan hin jiru jedhu OMN gubbaa dhiyaatee jira. Miidiyaa Amaaraa irratti yaadattanii jechuudha. Yawwii wajjin intervii irratti dhiyaatanii OMN irratti fulbaana soddomaan duuba mootummaa Itoophiyaan jiru jedhanii jechuudha. Yeroo sun koroona dhibeettanii waa'ee filmaataatis filmaan sun akka hin taaneef araba hedduu xaxanii filmaan nuuf hin ta'u zarraaf jaala fadhiisaa turan. Garuu abbichuu abbaa manaa osoo isaan gartee TPLF illee gamas yoo cuu isaan illee asii yoo can shan faannoo ijaaranii gartee ganda mara keessa bulufan abbaa qabeenyaatiif hattuu kaabinee wajjin asii achi bulufan uummanni numaa seenaa takkaa ta'ee hin beekne halkan illee si filannaa abbichuu keenya sa'aatii nu dabaljanii jechuudha. Fulbaana 30 sanii akka jettanii abboo maal harkaa qabdanii gaafas osoo gayyaanii dhumanii fichisiiftan namni jedhee hin jiru. Jawwee wada fi lidatu wada fi dura jedhu malee jechuudha. Kanaaf gabaabdumatti ilmaan Oromoo ka jaalattullee jibbitullee ka gargaartullee kan gargaarullee wanni isin dhaamma yetiin qabxii taa'u dabru maali? Gabataa qullaa qabannee bullaa jettee Oromoo yoo mammaaktu. 0 sidambar 0 maal jedhe yuuni balaa sirriina fakkaate. Anchiin 0 inem 0 0 sidambar 0 jedhee jechuudha. Akkas Jawaar 0 lidatu 0 0 sidambar 0 yoonaan 0 kan duwwaa duwwaa yoo dabarte duwwaa yoo baachise duwwaa irratti duwwaatti yoo qooddee irraa kuma takka gara feetetti 0 sidambar 0 0 kan dubbiin duwwaa sini galee tanasuma jedhee irraa bu'a galatooma qabxii taantu Mustafaa ati maaliif uummata keenya turraan dubbanne hay ka dubbi Mustafaan iyyaa jiru maal qofa baroonni Mustafaan jedhu jiru namni duuni jedhaa raba kana majjeesaa jiru nambar waan Jawaar Maamud jaran isiniin galu afaan Oromoo haasaa jirra bara afaan Amaariffaatiin Tigriffaa miti barkaasoo jiru abdii daandaa subbuu kaamil laachuutti jiru minnoo min dubbachaa jirru afaan Oromoo qulqulluu dubbachaa jirra. Uummata Oromoodhaa akka dhumatu siyaasaan isaanii ka deemuun isaan nama ajjeesanii mootummaa kana karaa itti duulaanii jiran mootummaan kun karaa cabsuuf uummata maqaa balleessuu itti godhan miskiina ganda gadii jiru ka takkaa waan argina dhangoorra kaayan kana nama ajjeesee saamsisee OMN gindhiitti ka kadheessu tokko dhalaala. Ka gurbaan mucaan OMN kun maqaa isaa maaf haina bada ija mataa yaas tokko laala. Lafa isaa irraa fuudhanii
Kan inni biyya Arabaatii galee ni dalagadha jedhe dalaguu dhoorgan. Mootummaan bara nama dhufee waa dalagadha jedhe koo dalagadhu waa baajira. Lafa barbaaddeessa sii kenna jedhee. Kaabineen gandaa garuu hiitii haga garaftu beekte nama. Miseensa Jawaar. Miseensa Shaneet. Miseensa Faannooti. Wanni isaan dhaadatanii Awurooppaa keessa deemanii iyyan girrisaan ala kanaan sa'a 24 jawwee jedhu waan biraa dalagaa jira. Ganda isaa keessa kaabinee obboleessa isaa warra ganda keessa fidame ijaaree uummata Oromoo ficcisiisaa jira. Afaan Oromoo isitti himaa baanii jira. Barnamoota itti dhufnee abboo kana maa daladdayyoo nu jenneen namni baladha waan san dura dhaabbatee duuba inni ajjeefama ni dhama. Nama kaabinee nama saamtu nama ajjeefame dubbate Shanee isin jedhanii mataa sirraa buqqaana. Muummichi ministeeraa bara waltajjii guutuu keessa akka inni booban dhiisaa kaabinee bira teettu warra ministeerotaan bara ofirraa mulqaa waan kokke ofii tan kana baafadhaa suufa lafa kaa dalagaa uummata agarsiisaa dhiqatan. Makiinaa duuba teettee namni isin jalaan baniin rakkoo jirtan hiikaa fidaas uummata kana gartee haa cinaa dhaabbannee gargaaru rakkoo uummataa haa furru. Mootummaan Gaaza dabalee amma warri gandaa kan mootummaan harka 10 dabalee harka 20 dabalaa jiran. Gaaza uummata keessa bara amma gabbu'anii gadi kan 100 fooy godhan 200 fooy gurguraa jiran. Tokko hattuun abbaa qabeenyaati. Eenyu abbaa qabeenyaatu ministeerotaaf kaabinee achisiisa. Kana keessa saaman uummata. Waggaa dabre qamadii fi yaabaanii jiruun qaalee jedhanii mootummaan dirqiidhaan gabbuusee 3,000 4,000 deebise qamadii adda jechuudha. Dirqamaan nama sanii ol qabame kana goone jedhanii. Gaaza asii fi ani adabbaasanii gurguraa ba'e. Saama jedhan boottee illee makiinaa isa fe'ee deemullee haa fudhatamu. Akkasitti qooyyan. Amma maaliin dhufan? Uummata jiruu qaalaaf Gaaza kan sababatanii nama hidhuu, tumuu, gaafuu, mootummaa irra kaasuu eegalan. Kun wanni Jawaarfaatii fi Ayyaaluu Liddatuu Ayyaaluu Faatii abdatanii haadha lafa dhiitanii uummata ficcisiisna jedhan bara kaabinee tana abdatan warra ijaaratan kana jechuudha. Shanee faannoo gubbaa irraa ganda gadiitti ijaaramteetu uummata keenya fixaa jira. Kana kan irraa dubbannu eenyu dubbatta? Eenyu kassasta? Osoo haadha muummichi ministeeraa waan kana anooliin aktiivistii ta'a waraabbichuu yeroo barii. Aktiivistii tahee uummatan saaminaa, uummata haa dalannu, hattuu dadhabne, mana murtii hattuu jira, ministeeronni bira teettu hattuu. Takka mootummaa keessa dubartaniis. Takka. Bar warri kun warra ijaaramee jala taa'u. Osoo nama hattuu ta'e bara ni shidhataa jira bara. Jabaadha. Akka isin hin beekne hataa jedhaan. Wanni muummichi ministeeraatti duudhame uummanni hin miidhamin. Uummata haa dalannu malee uummata hin dalassiinu. Uummata haa nyaachifnu malee uummata hin nyaannu. Uummata waa dabalu malee uummata. Ilmaan Oromoodhaa yoo baradha yoo isin gartan mootummaan kun yoo miidhe waliigala Itoophiyaa miidha. Naannoon balaa warra Shaneedhaaf faannoon dhaqqabin nagaan jira. Gandi balaan itti gale Oromiyaaf naannoo Amaaraa. Gandi balaan itti gale. Naga qaba gandi Somaaliin naga qaba. Sabaa sablammoon naga qaba. Hadda Tigraay sila Tigraay cabxee waan hundaan hurrooftee akkasitti daaraa taate naga qaba. Oromiyaan amma namni Arsii keessatti waan deemaa jiru koo qabda. Lubbuun namaa ajjeechaan saamichuun nuti. Booranaaf Gujii Agaskalee kee rakkoon keessatti deemu dheengadda Boorana keessa mucaan tokko ajjeefame. Isii san qabsiisanii kibriita. Biyya buutuu balaa kaasuu biyyan jechuudha. Kanaaf deebii akkasii qaba nama. Dhagaa Oromoo. Uummanni kan inni nagaa ta'u. Kan warri biyya bulchullee nagaa bulchu yoo uummanni waliin dhaabbate. Uummanni saamamu kun, uummanni ajjeefamu kun, uummanni rakkoo qabu kun bara uummanni rakkoo himatu kun. Namni ganda keessaadha nama saamu godina tokko keessa nama gama nama 5 nama 6. Irra guddaan ijoollee ganda saniiti. Nama silaa uummanni uummata rakkoo irraa furtu uummata deebi'ee saamaa jechuudha. Ni beekna nama rasiitu bara warra nama saamaa jirullee. Warra nama saamaa jirullee ni beekna jechuun guutuu siitu.
Isinillee ni beektan. Eenyu dhufee nama saamaa jira. Naannoo Amaaraa irraa dhufee akka kaleessaa naannoo Oromiyaa keessa saamaa jira. Tigraay irraa dhufee saamaa jira. Ilmaan Oromoo achi keessa jira. Ministiroonni dhaabbichuu bira ta'etu bakka bu'oonni uummataa namni 547 uummata bakka bu'anii dhufan. Hagamtu gabbu'ee rakkoo uummataa kana akka muummichi ministeeraa iyyutti dhaqanii uummata san mari'achiisanii rakkoo kana hiikaa jiran. Yoo ergan maal godhaa jiran achi dhaqanii bara uummata san keessa waan dalagaa jiran argaa jira bara biyya jiraan. Namni hedduun dhaqii biyya keessa deemi ilaalimee naan jedha. Biyya jira bakka biraan jiru osoo alaa jiraadhee rakkoo biyya jiru ni argaa jechuudha. Maaliif ishee qofa irraan dhaga'u maaltu deemaa jira ta'aa jira jechuudha. Nagaa biyyaa kan buusu uummata. Akkamitti? Adda warra achi keessa jiru kan lafa naa kenniif sa'a 24 farshoo jara obaasu beekna irratti qurxii itti bita akkam dhabe namni dhabe waan suuqee waliin qabee foon qurxii itti bitee nyaachisa kaabinee ganda isaa. Kana biratti kaabineen jalaan dubbatu. Wal ijaaree jira. Biyyi jaran akka isin laaltan sanii miti. Akkitti biyya tana waggaa 5 kana keessatti rakkoon akka hiikaa isin beektan ijoollee 5 yaate gandamee keessaa yaate. Warri ijoolleen biraa yaate kun bakka meeqa ijaarame? Hiriyoonni ijoollee kanneenii bakka meeqa jiran? Hadha jawaabni isin laaltan kana jala bar hedduun kan maan amma gartee mootummaa waliyyaa kunniin bar ni dhufaa jedhee eegaa jira bar hima xaalaan dhiqan. Ni dhufa. Jawaabni dhufaa eega. Kanaan maal godha beektaa? 50 jedha kun 50. Guyyaa mootummaa waliin dalagaa halkan jawaabni wajjin bulaa jechuudha. Akkasii biyya taatiin taatu. Rakkoon uummataa ni hiikkatu. Ammoo deebiin akkasii qabu maali? Inshaa Allah bismillah ta'ala. Yeroo gabaabduu keessatti inshaa Allah anaa miti kajettu. Yeroo gabaabduu keessatti furmaanni uummata keenyaallee dhufa warri uummata keenya dararee lubbuu namaa waliin buusee wal ficcisiisellee inshaa Allah rabbi anaa miti. Yeroo gabaabduu keessatti furmaata argattee jechuudha. Maaliif? Mataa irraa eegalanii jiran. Finfinneen raafamuu jirti. Yeroo deebi'ee reesibii. Finfinneen raafamuu jirti. Wanni kun hundi kan irraa ta'e Finfinnee irraa dhaqe. Caasaan ijoollee nama nu jala seentuun arrabsitu tun warri halkanii guyyaa gartee hayyoota keenyaaf dhumaayii keenya arrabsu kun caasaa biyyatti uummata mootummaa irra kaastee ganda keessa akka saamamu kaabineedhaan akkana godhaa kaasaa. Gaafa dhufta illee ani baluu waliin jira akkana jedhee kan dalagu jirra mootummaa kana waliin dhaabbatiin asariin bakka itti galtan hin qabdanii saamaa nu kana kaafnee iyyinee mootummaa kanarra fincila kaasinaa jedhanii isaa digdamaa fi dalagan jechuudha. Gariin namaa ammoo waan hin ajaa'ibu. Uummata maal dubbannee naan jedha. Na ajaa'iba bara. Uummata yoo an dubbadhe mootummaa kana as gubbaa bahee yoo alallabe uummata miidhaa jirtanii akaakisa eessa jiran jalqaba aniin as gubbaa bahee uummata maa miitan uummanni kun ajjeefamaa jira eessa as jira bara namoota dhimmi sun laalu dubbisee kanatti deemaa jira maa gootanii nama jedhuu danda'u jechuudha. Nama jedhillee nama deebiillee argate nama ka agartee deebii ittiin argatiin eeggachaa jirullee jechuudha. Oromoon adda ka biyya bulchaa jiru Oromoodha. Ilmaan Oromooti. Waan irratti dalagamaa jiru beeka. Eenyuuf akka dalagaa jiran beeka. Maaliif akka dalagan beeka. Wanni maqaa namaa dhuunfaa gubbaa akka odala harree isaa 24 iyyuu bara maddi badii tanaa uummata keenya irra rakkoo kana fidee warra kan ifattu himaa jiran kun. Yoo maal jechaa jiran keessa deemee bara. Maal jedhan qabsootti fuufnaa waa hunda ijaarree geessinee ol ka'uu deemnaa ji'a tokko haga jaha keessa mootummaa kana bakka sadii buqqifnee kanaaf xanyoota kennaa jedhee iyyaa jira. Ifasitti maraamlee akka muree kana kaabinee ijaarrata dura jechuudha. Kaleessan deemu deemutti bira muummichi ministeeraa. Tooftaa kaleessa nuti wayyaan irratti daladu keessatti hin daladda. Maaliif jedha? Quba qaba bara waan dalagaa jira. Abbaan qabeenyaa waan dalagaa jiru. Ministeerri waan dalagaa jiru. Daaspooraa waan dalagaa jiru. Maa isin hin galle adda dirooniin bobbaate tun diroonii barartee nama gadi fayyaanis akkasii amara. Diroonii barartee waa laalteetiin kaameraan agartee ila kun akkas ta'uu akkasii telefoona harkaa qabdu waan hunda isaa kanaa dhufu miseejii dhufu hunda mootummaan kun ifatti himee jira. Mootummaa Israa'el irraa meeshaa teekinooloojii telefoona hiiku yookaan ammoo waan hunda garaama akka hundaatti keessan deebisina teekinooloojiidhaan waan hundaa gargaaramaa jiran. Namoota diina biyya kanaa warra faallaa deeman
biyyi kam kun seera qabu jechuudha. Namoota asiin dura isin kadhachaa baanii diddan isinitti himne bara. Icciiti mootummaa kanaa seera himuu malee bara isinumaa yaadnee isinitti himne taa'a akka hin yaaddanitti teknooloojiidhaan hundi kan kee ofii keetii dhattee qolaa seenaatti. Qatala kana teettee afaan bantee guyyaa jaawwee kitaaba bituu mirga keeti. Mootummaa kana irratti duulaadhaaf deeggaru ati deemtu bara biyyattii tana keessatti waan feeteen bilbilete guma feete godhe ees keessatti kallattiin dhufee wanni ati gooteef kan itti ergitellee achi keessatti taata. Akkuma biyya guddattee biyyoon namaa bira nagaa taa'ee taa'anii maali teknooloojiidhaan ofirraa eegalu. Seerri manni murtii ayyamsiifatanii ibalumaa jedhe maal dalagaa jira. Eenyu walitti taasaa tekstii miseejii waasaappiidhaan imoodhaan guma fedhen eessatti ergame eenyu erge. Namni sun yoo inni faallaa biyya san diiguu rakkoo irraan ga'utti hubatame achi keessa inni sa'a 24 tikfamaa jechuudha. Mootummaan kun dalagaa ture uummata hadha gartee namni wallaalina irraa of fixuuf ajjeesu kan qe'ee ofii diigu kana karaa inni to'atuun maali? Teknooloojiidhaan to'atee guutuu isaa seeraan dhiyeessuudha. Ajjeesuu fidhee torchii godhuu miti akka mootummaa kaleessaa. Biyyattii kana keessa waan dalagamaa jiru isin agartan dhiiga buuttan qaama namni ganda keessatti argee boo'u kanaan ilmi namaa dhiiga bu'uu jira hattuu malee namni qulqulluun hattuu wal ijaartee gosaan illee adda waliin baatu amantii illee gargar hin baatu warri hadha Itoophiyaa jeequu jiru gosaan waliin qoodan amantii waliin qoodan naannoo waliin qoodan tokko ta'anii hanna irratti mootummaa kana jigsuu qofa irratti walii galan jechuudha. Eertiraa irraa laga Tigraay irraa haga naannoo Amaaraa irraa Oromiyaan kunniin nan wanni tokko isaan jidduu saahiba sa'a 24 waliin dalagan 24 hours ka information warra kana guutuu qoodee kennuu Oromoodha. Talaalaakii ergamtuu warra kalee barate warra akaakayyoonni abboonni kalee diinaa ergamaa turan. Ka dadhabnadhanii beektan guutuu saganda keessa dhaqaa ilaalanii abbaa akaakuu isaa ilaala waan dalagaa ture. Jedhama uummanni kun dhiigni uummata kanaa cubbuun uummata keenyaa isin nyaachuu yaade akka galaanaatitti gartee. Kanaaf uummata keenya hadha Mustafaan Agabbaheetiin kaadirii akkana godhaa jirti dhaabaa dhiisaa eenyutti diina kiyyatti dhaqeetiin diina kiyyaa tuusaa keessaa ba'a inshaallah uummanni keenya haga qara darabin darabummaatti inshaallah rabbi. Hakalee ajjeefamu. Isaan ka barbaadan warra dhawaan kana dalagu uummataan mootummaa fuula keessa wal deebisanii aktiivistoota Oromoodhaa waan hubanne mootummaa kana irratti duulchisanii deeggarsa horachoo Oromoo bakka lama qooduu barbaadu. Ingoonnaan nu wallaaltu miti. Sareen badduu saree gara ofii nyaatti jedhamu saree badduu miti. Ilmaan Oromooti. Ka taayitaa gubbaa jirullee ka maqaan ka'aa jiru saba Oromooti. Ciniinnannee osoo ajjeefamu, osoo arrabamu, osoo saamamu yoo ciniinnannee keessaan baane garuu dhaquu hin dandeenyu. Dhaabbannee yoo duuba laalle yoo waa sirreessina akkas godhan keenya du'e deebine bakka deemnuuf sanii dhaqqabnu jechuudha. Isin hedduun namoota hadhaa jawaariin gartee ulee irraa hambisuudhaaf galgala ganama duutanii nullee aabbichuu irraa sariin irraa hambisuu sa'a 24 duulaa jirra jechuudha. Dhagaa isin aabbichuu ol darbattan karaatti irraa hambisaa jirra. Akkuma isin dhagaa nafxanyootaa fi ergamtoonni nafxanyoo darbatan irraa hambisuu deemtu nu deebinee hadha dhagaa olii gadi hin darbannu ni jira. Mana keessaa ilmaan gartee taattuun mana keessa jira. Abbaa mana tokko keessatti takkii jidduu jira. Haadhaaf abbaa olii ooftu jira. Gaafa rakkoo dhalaa itti gale ta mana keessaa itti deebi'ee dhiisee haadhaa ofirraa itti duulaa jechuudha. Hadha kan nuti jirru bara isin alaa kiiloo Oromoo baasuu deemtanii nu ammoo Oromoon alaa kiiloo baahuu miti seenaa Oromoo ka Itoophiyaa ka Afrikaa jijjiiruudhaaf deemaa jirra. Yoo akkas taate malee yoo madaan nama daa'e jettee of duuba deebitee madaa laaltee duratti deemuu irraa deebitaa jechuudha. Waa abbichuun jedhee jira jechuudha. Nuti uummata ija of duuba gargalee ilaaluu miti. Dura malee of duuba ilaallu akkasitti yaadina. Bitaa mirgallee ilaallu. Wareegama kafalaa arrabamaa xiqqaachaa uummanni keenyallee miidhamaa akkasuma keessaa ol baanee gaafa bakkaan geenne waan hundaa qulqulleessina. Mootummaan kun akkasitti deemaa jira. Akkasitti naaf fudhaa isin jechuu barbaadu. Adda shaniin qawwee fuutee baate. Namni qabdu haa guyyaa qara. Wanni sun guutuunu fudhama barbaade. Wanni sun naqabu isin nyaannu. Wanni sun nama sin dhabde. Wanni sun guutuun isaa
kaleessa qawween dhufnee 4 kiiloo seennaa jedhan. Hadda jira jallan. Maaliin godhame sun osoo gaafas mootummaan kun dhaabbatee uummanni kiyya dhumate jedhee dhaabbate hadda bakka tanan jiru. Qabsoo fi yeroo baay'ee waa isinii mara rakkoo namni kenna qabu. Yeroo waan tokko ni sirreessa jettee baatu miidhama hedduu lubbuu teetu qabeewwan hedduu balleessaa fudhattee itti baata jechuudha. Namoonni san riskii yookaan ammoo balaa saniin fudhuu seenan bakka deemanillee gahanii karatti hafanii jechuudha. Laal lubbuu dura biyya bulcha waa godha uummataa hojjette. Sigalee yoo uummataa waa godha jette yoo uummataa waa dalaga jette balaa dura naqxa dura. Du'uu, madaa'uu, salphachuu, gufuun hedduun gamaa gamanaa si dhufu kana guutuu isaatu gufuu si dhoofte illee hidhachoo gadi hin jettu. Yoo ati hidhachoo gadi jette mataa kasi dhooftu dhufa achi lafa dhoofta jechuudha. Yoo namni si biraa madaa'e fuudhuuf duuban garagaltu. Dura deemta jechuudha. Maaliif waa ari'aa jirta. Waa sirreessaa jirta. Mootummaan jiru kun barjaran mootummaan hadha dhufe kun ka Dr. Abiy Ahmad Ali biyya bulchuu bara ajaa waggaa 150 dhufee bara. Sirna kalee qawween dhufe guutuu isaa waan hundayyuu gattee xaxee hanna uummata barsiisee shira barsiisee diqaalaa ofii biyya keessa naqee hundi isaa akka nu waliin dhageenyu waliin qabannu godhee uummata Oromoo keessaayyuu xaxee sabaa sablammootaa walitti oofee ijaarii biraan dabre martinu. Minilikillee akkas godhee dabre Haile Sillaasee ture. Haile Sillaaseen akkuma inni xaxetti dargiin itti dhufe. Dargiillee osoo wata kan sirreessin osoo inni kaabiraa xaxaa jiru mallasitti dhufe. Mallasillee osoo akkasii xaxaa jiru aabbichuun itti dhufe. San sirreessaa jiraadha. Mana irraa eegalee haga namaatti. Laga irraa eegalee haga gaaraatti. Gaara irraa haga diidatti guutuu isaa haarawaa sirreessaa jiraannu jechuudha. Guutuu isaa tokko lama sadii jechuudha. Namni kun yoo as deebi'ee akkasitti illee waa badanii kana sirreessa jedhu taate lafa badaa jechuudha. Karaa san gadhiisa. Akka nama qeerransa eegee qabatee namni qeerransa eegee qabate yoo qeerransa gadhiise si nyaata qeerransi. Eega yoo qabdee onni bitaa gargalee bitaa dhooftaa mirga gargalee osoo akkana dhooftu ariitu dadhabsiiftee boqoo isaa gamaa gamana osoo dhooftu qilee buuftee bire. Duuba deebitee waa sirreessaa jechuudha. Kanaaf uummata keenya miidhamu Mustafaan dubbatee dhiisii muummichi ministeeraa dubbatee dadhabe. Maal shansharata hamaa ijaaranii jira. Namoonni dadhabanii dubbatan kun xaxaa turan. Dhaabbichuu taayitaa irraa buusuuf garee sadii ijaaramee lafa jira. Garee sadii. Gareen lama warra ajjeechaa firii argatee fayyadamu. Gareen sadaffaa warra yoo warri kun wal cabse hangoo qabachuuf taa'u. Yoo warri kana keessaa illee tokko hinjifate kan hinjifate waliin dalanna jedhee warra taa'u jira. Dhagaa biyyattii kana. Salpha seetanaa sinii manam kana waan kanaa sinii kun hundi isaatu gareen sadii kun hojii ofii qaba. Waan isin ajaa'ibu gareen lama aabbichuu walii warra dalagu. Warruma aabbichuun taayitaa gubbaa kaa'e. Warrootuma waan kana dalagan isaan kunniin asii aabbichuu waliin dalagan gama kaanitti isaan wal qoddu. Gareen sadaffaadhaa warra achi bayee ati beektu argitu kana warra kanniin lamaan qabatee deema jechuudha. Garee lamaan kana. Uummata keessatti ni ijaaran, bulchiinsa keessa ni ijaaran, waraana keessa ni ijaaran, bakka hundattuu ijaaraa xaxaa akkasitti deemaa turan. Hundinuu uummata keessa warri kun sadiinuu uummata keessatti kuunni ajjeesaa, kuunni dheeraa fi jechuudha. Kuunni saamaa, kuunni saamsa hundinuu. Mootummaan hadha isinii maxxan kun barnaamni keenya gandaadha ni beeka. Warra godina aanaa gaffidee warra aanaa qabalee maali kana gaggalchee bara. Jijjiiruu bee waa jijjiira jedhee hin danda'amu. Uummanni keenya agamma ammatti mee namni ala jiruun biyya keessaa barasootama garaa dhabe malee Amaara si wayyamoo dhiifama. Nafxanyaa si wayyamoo Oromoo sootti irra guddoon Oromoo bara nafxanyaa nu wayyaatti. Kana beektani namni gariin hin beektu. Hin beektani ani beeka. Jedhaallee jira. Mootiin jaraa bara. Jawween maal jedhe? Mootiin jaraa jawween maal jedhama? Mootiin girrisaa hin jedhu kun mootiin guddaan Oromoo keessatti kaayee nafxanyoonni kaayatte Jawaar Mohaammed. Jawaar Mohaammed maal jedhe? Takka mootummaan akka mootummaa kanaa Itoophiyaa keessatti hin argamne jedhe. Waliyyoo qaban jedhe bira dabreedhaan. Waliyyoo qaban.
Milinik irraa kaasee haga Mallasitti takkaa uummanni keenya akka ta'e hin beeku jedhe. Mee namni tokko gabbayee Jawaar beekamu abbootu lakki waan kijibaa dubbattee jira. Osoo kanallee jedhee dhiisee barbareeda. Mootummoo dabran kun guutuu martinuu adda addaatti Mallasillee akkanan goone yeroo barii jedhan jedhee dhiisee xiqqoo ni fakkaata. Maaliif kennaa agartee deemsaa uummata keenya agartee jabaa isaa kana jiran deemi arge. Bara dhugaa kana isinitti himnee bara akkasiin balaan kun hin galle Oromoo isin hin jenne. Gaafa kaleessa nafxanyoonni biyya bulchan uummanni an nafxanya jedhe guutuun warra irratti hin duullee isin hin jenne. Tokko guyyaa kan dhagaa ittiin darban. Yoo fayyadamne uummanni isaanii yoo ta'e iyyuu iddaa uummata keenya fayyadamne. Amma naannoo Amaaraa warri maqaa Amaaraatiin deemu uummanni Amaaraa kophee deemu godhanne teekinooloojii illee wanni barumsa takka illee seenne ganda isaanii. Haga dhaa uummata yoo ati Amaariffallee kama durii kolottoof yoo dhufan san dubbataa jira. Raadiyyaa kaatootti dhufte waan isaan beeku miilaan lafa deemu. Garuu waggaa 118 bulchan. Haga Amaaraatiin. Tigraay illee ati dhaqxe uummanni isaanii shabaxuma gaafa duraa jarri TPLF biraa dhufte san gandillee tokko waa takka magaalaa Maqalee qofa jijjiirte TPLF ganda ofii. Akkasuma jira guyyaa takka ittiin duullee ammallee waliin jira. Oromoon hoo Oromoo kalee afaan ofiin dubbanne bishaanii baatee qurxummii jedhanii kagalee maqaa namaan waamne waaman kakutaan qootanii kaaniin gaalla kaaniin somaalee kaaniin qottuu kaaniin maal jedhee kaadhaan Oromoo jedhe kabayee dhiichisee irreechaa maaliidhaan finfinnee kana keessa dachoo waliin buusu. Hadhaa namni tokkoffaa mootummaadha jiru duule Oromoo jechuudha. Gandi hadha hannaa wal balleesse wal fixaa jiru. Kaan fuudhii kaa'e bulchaalleen qaada qala godhee nama isaanii. Halkan kontiroobaan dalagdeettuun isin beekna. Anis caalaa beeka bara osoo waan jarri dalagdu anis isinitti hime hin amantanii bara. Osoo kontiroobaan ari'an namni meeqa nama fite halkan makiinaan wareega meeqa akka fadamee jira beektan beektan osoo kan isinitti himanii hirriban qabdan maaliif dalage mootummaa kana cabsuun saamu bala moo'ii eeganii gartee waa buusanii martuu qophooftee teetti gartee Jawaartu dhufaa biyya saamuuf faandoo dhufaa biyya saamuu qophooftee teetti martuudhaan haga dandeettu asii hataa jiru. Lafa kaarii asii dalleettee achi dalleettee ciftee gurgurachaa jirti. Kun maaliif Oromoo irra duuduu? Oromoo cabsuu fi bara dhaabichuu miti. Eenyu cabsuu? Oromoo cabsuuf miti. Maaliif Oromoo waan beektuuf hin jedha kun fayyaalessa. Mee jaran namoonni iddoon isin mul'atan rakkoo Oromiyaa keessa jira. Jira. Mootummaan kun amma fakkeenyaaf paarlaamaa taate maal jedhanii xiyyaa jira. Bakka bu'oonni uummataa achi dhaqan rakkoo jiru kana maan dubbanne mootummaa sodaachisee waa godhan miti. Yoo dubbatan waan kana dalagaa jiru isaanii ni beekanii mootummaan guutuu si dineetti kennee akkana godhaa jedhee halkanii guyyaa federaala irraa sa'a 24 xiyyee kaan diniinanii warra hidhaa dhaabbataa jiru jira dhabee keessa isin beekan. Dhaqaa uummataa dalagaa uummata rakkoo irraa hiika uummanni iyyaa jira rakkoon gandata kana jira. Ka'amma mootummaan kun bakka bu'oota uummataa guutuu himannaa malee hidhamuu dhabuu san irraa kaasee guutuu akkana godhee qullaafamu akkam godha. Filmaata biraa fidee mootummaan kun amma gidduu tana cabsee osoo hoggaan barri isaanii dhumatin filmaata biraa godhee waan godhuu qabu. Most of them hattuu wal gahe. Ni rakkate mootummaan argaa jira nu caalaa dhagaa jira. Yoo inni sirreessee akkana godhaadhaan gadhatti xiqqoosii waa gootee uummata dubbattee irra laattee bara. Osoo itti uummanni amma uummanni wal gahe kun warra himuu barbaadee taa'u jira. Yeroo achi dhaqe inni waliin dubbanna jedhan itti jedhamu gamaa gamana halkan shanii jedhanii kuchisan qaba. Teeksii miseejii ni barreessa malee achi taa'ee dubbatu. Eenyu dhorka? Kamaatti hadhaan Oromoodhaa mootummaan kun namii dheedee achi taa'u jechuudha. Maal qaban sheerii qaba. Yoo akkam guddate kaabinee yeroo foon bitanii waliin nyaata. Yoo akkam guddate inni illee waa arraabee jira. Wanni kanaan gahe maali? Kalees wanni uummanni keenya boonu iyyuu maalidhaa? Jawaarfaati mootummaan kun hundeen qabu boru garagalaa iftaan garagalaa kaadhi wanni isaan dalagaa turan kana. Ammaa jissinaa akkana godhaa jirra shaniin dhufaa jirti. Kalee shaniin dhufee harka kiiloo seenaan ijaaranii fixan. Namni kanaan maaluutu osoo lakkaa isin hin jiru.
Amma Jawaaruun baqate kun kaabineen mootummaan diniin nama hundaa ni dhaabbata guyyaa kee gadhu taa'e. Maaliif mootummaan bara uummata dalaguuf waggaa 10 duuba deebi'ee bara waggaa 10 years waggaa 10 duuba deebi'ee mootummaan kun bara qabeenya nama tokkootitti bara nama argee keessaa ebaluu miti bara. Hundinuu lafti kenname, manni ijaarame, kaampaaniin baname, suuqni baname takka takkatti eessaa fidde. Eessa galchite meeshaa hayyammeeti. Maddi horii kana maali? Eessaa finne jarreen? Waaqarraan uwwee immoo eegaa yookaan daldaalee fidaa yookaan qotee oorruu irraa gartee kuntaan 100 galchee 100 akkana godhee fidaa jechuudha. Mootummaan kanaa oluu ni dalagu jiru. Manni ijaarame, lafti dallayame, kan kenname guutuun kaartamaan kennamaan bara gurguramullee hannaanillee ta'u bara seerumaan kenniti bara seerumatti baaftiif ijaarra. Yoom appilaay gootee lafa sana yoom iyyattee meetii jennuun guyyaa kam seera kam tartiiba kamiin akkamis sii kennama. Kan fudhate kana bara lafa fudhate namtichi bitatee inni horii kennee bitatee hin beekne. Gubboo kennee fudhatee inni bara. Nama lafa waggaa 5 gaafa abbichuun hin dhufin lafa gaafatee agadhaa argateetu jira. Horii miidhaan deemu jechuudha. Harkaan hin deemu. Kagartee kaabinee girrisaan ta'in kan miseensa shanee faannoon ta'in oluma seeneetumaa waliin fidata jechuudha. Yookaan horii qabaachoo yookaan ammoo Jawaar fa'aa agartee itti bilbiluu kaadiree gandaatitti. Gama faannoodhaaf gareen shanee faannoo kaabineetu haaloo namni sun kenna lafallee kenna waan inni jedhee godhaa. Jawaartu bara tokko bara angoo irraa honnaan hin bu'in waan kooflaa takka gara gaafa honnaan kantiibaadha. Kana mootummaan ammaa gabba isinii eenyu gaafa taakkalee uumaadhaa kantiibaadha. Waan kooflaati bakka feetee seenti kooflaan duutu bara Jawaar nama taphaa seetaati ijoollee laaftoo seetaati. Akkuma girrisa olii gad oofuu se'ee wanna bilbilee kantiibatti halloo ijoollee nam 30 akkasii rabbinaa 30 ta'e 30 ta'e akkan battarree galchee. Ka daasporaa kana dhufee biyya keessa bakka hunda koottaa jedheeni warra sanii lafa kennaa jedhee itti ergaa jechuudha. Nama akkas Jawaar maamuu. Kan uummataa dubbadha jedhu kun ebaluu kaampaanii lafa akkasii kennaa fi badhaaja kennaa eenyufaatti mootummaa dhaabbichuutti nama onnaa kennu jechuudha dirqama. Jedhana mootummaan yaaddaa kun hattuu miti. Mootummaa Oromoo ijaaree sabaa sablammoota Amaaraa Tigree miidhuutu jechuudha. Hundinuu amantiinillee sabaanillee sabni guutuu isaatu mirga biyya tanaa qaba qixaa fayyadamu mootummaa lafa kaa'ee jechuudha. Warri baalasilxaanii dhagaa jiran caqasaa onnaa bichuudha. Kalee Itoophiyaa keessa maaltu beekama? Ministeera yoo inni ta'e baalasilxaanii jaartii isaallee karaa gubbaatti yoo isin deemte zaambilii baateef mana galcha. Akkasiin jedhan yoo kiilooksii manaan jedha. Bargan dorree baluu baalasilxaanii jiraa jedha namni guutuun salaataa fi nama sadii. Akkasiin hadha san dhorkan. Jaartii baalasilxaaniitii ebaluu ministeera ebaluu aangoo akkasii qaba ni hafe. Ni rifate uummanni ka'u jedhe. Warri isin jala yaatan kun maal eegalee inumaan wadha si shoomuuti yaballas si shaabitti qoccaalsan gaafa aangoo qabne hin fayyadamne yoo hin fayyadamne namti kan dabarsuu qabna. Kanaan uummata gaddeebanii garafaa jiran. Kanaan ganda hunda keessatti balaa uumaa jiran. Namni du'aa jira eessatti ammallee baru ganda of ajjeesaa jiru gandi. Dhugaa arboo jira manguddoon teenya bu'aa jira dhiira kunuunsaa illee uummata saamaa jira uummanni mootummaa ka'u jira. Anaaf si caalaa kan tokko tokko nutti man caalaa mootummaan quba qaba waan ta'eef guyyaa irraa gabaasaa itti galtu. Mootummaan hadhaa kan uummata caqaa dhageeffatu. Aabbichuu rabbi reesii fidee bakka feetee ati qabdee karaa bakka dubbistu. Akkanumaan taa'ee bari ministeerota irraa nama waa dhaga'u hunda ganda hunda keessaa nama qaba ganda hunda keessaa dhaga'u jira arguu jira. Hunda isaa gabbu'aa gaditti. Osoo inni akkasii gabbu'ee dalagaa jiraachuu baate qaata biyyi diigamte qaata wal finne. Uummanni Oromoo qaata silaa Araakiloo yookaan Tigree yookaan Amaara jira. Akkitti ijaaramee godhame jechuudha. Namni karaa gubbaa bira ajjeesu saamtu maa ajjeesa namticha maqii fa'aa ajjeesa eenyu ajjeesa hacaaluu eenyu ajjeesa. Dhaqaatii kitaaba Jawaarii dubbisaa. Fincila kaasuudhaaf laala lola addunyaa lammaffaa irra akka ta'e hubba dhaqaa laala as jala gowwaan ta'e naati waan namni isinitti mun dhageettan hedduun keessa. Namni du'u guutuun ajajaan ajjeefama. Ka ajjeesu nama mootummaatiin ajjeesan. Yoo sun dadhabame yuunifoormii mootummaa uffatanii ajjeesan. Namni dhaganda keessatti dhumaa jiru kun shan fixaaraa.
nama hadha gartee naannoo hundatti dhumachaa jiru shaniif no. Ka shaniif fixxullee akkuma jiru tahee miseensota jawaarii miseensota gartee warra kanneenitu fixaa jira jechuudha. Nagaa horii barbaadan jettan waan guddaan guina. Jawaar fa'aan warri deeggartoota jawaarii. Abboo jawaarii dhaabadhu kootu si deeggarra. Yoo waraana illee qabaatte nutti himi. Kanaan alatti hawaata harkaa hin qabne uummata keenya ficcisiisin dhaabbadhu jedhaan. Mi'a kana geenye buunee nagartani. Mee uummanni Oromoo waliin dhaabbadhu dhaabata kootu. Mun feete gabba eenyummaa kennutti maa jedhu uummanni ala jiru hundi daaspooraan kun kolooraadoo maal dhaqee deemaa jiraam yoo dhugaadhaan. San dhaabbattan jawaar gad dhaabbatee dhaaba isaa kaafaa jedhee deemaa jiru isinitti himeenyu nuti. Dhaaba biraa dhaabbadhe isiniin jedhe. Kitaaba narraa bitaa deemaa miti. Garuu asitti uummata Oromoo biyyaa ficcisiisuuf wanna godhu waan hundaa akkana goonee jirra. Tankaarfii tokkoffaa geenne 2-3 qabnaa siin jedha jechuudha. Wumaan jiran. Kasaari amma inni kitaaba fi gurguratee waan argee horii olii qocatee mala dhaataa jira. Akkam godhaa garam deemaa nafxanyoota hojii akkam goona jechuu jira. Mali jiran isaan abboon harkaa diigamte wanni marti badde akkam goonaa deemu jira. Gadhaaba jawaarii yoo dhugaan raggoo gabrumaallee qabaatan mootummaa isiniin ta'an warri daaspoora jirtan dhaaba jawaarii kitaaba gurguruun dura oke kitaaba sirraa binna jedhan waati fi hagamtu dhugaa kootaan jedhaan abuur kolooraadoo mee dhugaan Oromoo keessan jirtani. Dhaabaati yoo inni dhufe kitaaba hagam sirraa binna jedhani bitaarraa. Garuu gaafii sirraa qabnee dhaaba jawaarii. Maal akkaan qabdan akkanumaan si alan girreeffamu. Mee eeguuliin jirta nutti himi. Maqaallee isinii mul'atu bara kan miseensotaan beesin. Deeggartootaan beesin isaaficha kun nu aluu yaatani. Kan isinitti himne eenyutti hima. Dhaabaatii jawwee waan gootu abboo maarreen lama nu dhorkin yoo harkaa qabaatte nutti hima. Yoo harkaan qabaatte illee nutti hima. Nusi jaalanna bakka sirraatti hafu hin qabnu. Yoo harkaan qabanne waliin badhannee waan goonu yoo harkaa qabaatte nutti asuma yaa'u. Yoo dhugaan Oromoon gabrummaa keessatti rakkoo keessaa baasu deemtan. Kanaan alatti jawaarii harki irra guddaan shakkaatti achi. Kun ni beekna akka itti warri alaa kun jawaarii jala deemu. Koominitii keessatti achi keessaa si ari'anii afoo shan abdaa dirqama si kennanii dhuftanii beektu. Beektu isin akka uummata Itoophiyaa jiru caalaa uummanni Ameerikaa jiruu fi Awurooppaa keessa rakkoo keessa hin beektan hedduun keessatti. Namni dhaqe kun hamma hedduun namaa hawwu jawaarii jaala jawaa dhaqe. No ni beeka uummanni ala jiru. Koominitiidha. Duun awwaalan nama kana waliin jiraata. Dirqamatti kennan bayyanii namni ebalu koottaa guyyaa kanaadha jawaarii dhufaa koottaa ganuma dhindes hafu waan isarra ga'u ni beekaa jechuudha. Tokkoon namaa namni hedduun kijiba naannoo jedhu irra ilaala. Ka biyya keessa taa'udha jaala jawaarii jechuudha. No jawaariin dhiisii waan xiqqoodhaaf uummanni kenna. Afoosha jira ijaaramee kun masgiidaan charchiidhaan. Oromoon bara uummata gartee masgiida ganda ijaarate biyyaa keessatti. Arsii Harargee fi balu jedhee uummata ijaarate adda qooda diigumsaa irraa diiganii uummata keenya irraa. Dhuga isa namni amma biyya keessa taa'ee ilaalu kun uummata gandaan warri gartee tarabbii tana amanii achi bahee bara masgiida na biraatti galee keessa. Masgiida Arsii, masgiida Harargee, masgiida warra ebaluu, masgiida warra ebaluu jala jiru. Kana jala ijaaramee jira. Koree jira, dura taa'aa jira, itti aanaa jira, dirqamas kennan kootu. Kitaaba biti jaalattee funya qulqullu balbala gubbaa teettee ati seentu si galmeessanii seenta laal jalqaba haati jibanaan jedhu warra Ameerikaa jiru balbala gubbaatti yeroo achi of seentu jechuudha. Warii kafaltee kafilaayitii jawaarii ka nyaata isaa ka waan kiisha isaa eegasii seentee kitaaba bittaa jechuudha. Yookaan birrii 100 kafaljaan $1 yookaan $10,000 aga abbaa sun akka kisteetaatiin tapha seeta namni keenya amma dhugaa si agartee namni alaa kun dhugaan guluufii akkanatti jawaan hin jala no dirqama kanatu isaan qaba takka inni lammataa yoo ati achitti ol kaatee jawaar waa dubbatte siirumatti jechuudha siirumatti uummanni biyyaa dhuga si'ee ijoolleen biyya dhabaa jirtu namoonni kunniin uummata keessan saba keessanitti hin taphatina dhugaa tanaan nu gartee haqa jirtu sitti himna kun anillee kun Ameerikaa jira bakka biraan jiru haa kijiba naan jiru Ameerikaa gabbee waliin jira bunni Mustafaan jedhe kijiba naanaa jedhan kana maaliif isin jedhu warri ala jirtanii Ameerikaa fa'aa jirtan haadha abbaa keessanitti hin taphatinaa obboleewwan keessanitti hin taphatinaa karakkatu haadha rakkoo keessa darara kasaamu jiruullee itti qaaluu hadha osoo rakkoon galee mootummaan kun diigamellee rakkoon itti galtu
Wallaahi uummanni ala jiru kun uummata haadha abbaatii fira isaatii yaada takka illee hin qabne jechuudha. Uummanni naftanyaa kunii fi uummanni warra gartee TPLF kunniin wallaahi gaafadha abbaa fi tartiiba qaban uummata isaaniitti yaada yeroo waa godhan mara keessattuu jechuudha. Wal dhorkan siyaasaa dhawun mootummaa harki dheeraa qawwee harkaa qabu waan fedhe godhuu danda'a as jirraa jiran jechuudha. Waa hunda keessatti of eeggannoo godhan. Haasa hunda keessatti hoogganni isaanii guutuun ala jiraadha jechuudha. Akkas jedhee yaa jaalbantii mallaqa fidanii balbala irratti yaa kanaa dhiiban. Balbala gubbaa akka kunooti jaalbantiin namni hedduun jira. Katabaa warri waan ala katabdee seenta galma. Galmaafuu ni kafalta. Kanaa dhiimaa balbala jaalbantii galma si kafala. Gartee tikkeetta jira jechuudha. Kaanii harkatti waa sii godhanii mallaqaan sii godhan sana. Achi bira dabree namni gartee jawaar gaafii gaafachuuf deemu seenu jechuudha. Ni beekan jechuudha. Namni gartee badhaa'ina deeggaruu kan maaliin seenu. Ministoota ammoonni wanni sun marti fashaleef miseensota warra mootummaa deeggarutu seenee jechuudha. Gaafii gaafatanii waan fayyisan mara cufanii ba'anii jechuudha. Keessoo gaafii illee hin gaafatanii ministoota wanni hafee. Dhorkuu hin dandeenye miseensonni harkaa seenan. Warri gartee kafaallaa isaa jechuudha. Nama hedduu seene nama wannaa san keessa. Soo kanaaf uummata keenya dhiifama naa godhaati. Uummanni Oromoodhaa haqxituun anallee isinillee nu hunda keenyaa laalte jechuudha. Wanni yaa jiruuf hawaasa keenyaaf uummata keenyaaf nageenya uummata keenya keessatti haa bu'u. Amma heetoo soma keessa namni uummata eeguun haa katabdan. Lubbuu nama sanii warri jawaa deeggare guutuu itti gaafatan beektaa? Warri shanii deeggarte guutuu guyyaa qiyaamaa addunyaa irratti illee itti gaafatan. Qabsoon wadha shallallee as gubbaa teennee toluna boonuu kana dhiirti fincaan itti dhuddee aayyoon teenne gartee itti gudeedamte abboon keenya itti kolaafamee harki harmiitti citee ilma namaa gartee kateeloo faalaalaa. Mucaan fayyaan seenee miila irra ciranii beeku. Shamarran teenne meeqatu achi gartee hurmaan isii akkasii nan dhandeenye itti taate. Dhiira meeqa nadhi gammadaa itti dhabne Yoosef Baatii Baadiyyaa Ashiqoo Abbaa Sharafaa. Jagna meeqa itti dhabne. Ka awwaala isaallee bar du'aa jira isaa amma yaadaa ganan jiraatu inni du'a irraa baane meeqatu jira. Qabsoo namni irraa bookkisu kana jechuudha. Uummanni keenya biyya keessa oollee bullaa jedhu naannoo jiru jira. Naannoo namni dharriba ittiin qabne badaanii duunaa waa dubbatanii yanni ajjeesan shaliin ajjeesa mootummaan ajjeesa. Namni ibnu walii wallaalee namni keessa dhama'ee deemaa jira jechuudha. Yeroo isin ala kanaa dhiichistan uummanni asii asitti hirriba dhaba. Ammallee balaa nuti deebisanii badaa. Ammallee badaa ishee waan biraatu nu gad dhufa. Hirriban qabu uummanni akka. Kanaafuu uummata keenyaallee yaadaa wanni dhiifama isin jechuu barbaadu warri mootummaa kana uummanni keenya dhumate maan dubbanne jettan namni akkanumaan ol ka'ee gaara keessa deemu nama ajjeesu jiru. Nama ajajaa qaban. Caasaa qaban. Caasaa kana warra iyyaa jiru kana. Ijoolleen qawwee qabattee gaara keessatti nama ajjeestu kun lafa kaateetiin nama duuba isintu duuba jira. Uummanni keenya biyyaa ammoo waan godhate. Kan biyya bulchaa jiru Oromoo, kan wal ajjeesaa jiru illee Oromoo, kan walii mataa jiru illee Oromoo, kan itti matanii illee Oromoo, kan himatu illee Oromoo. Nama gara biraatti dhufe yoo taate afaan hin beektu, aadaan beektu, inni illee rifaatus hin qabu. Uummanni adda biyyaa nutti himatu ni beeka. Ilma eenyuutu akkas godhaa jira wal beeka. Alaa ittiin dhufe. Arsii bulchaa jira, shawaa bulchaa jira, gujii bulchaa jira. Yooma kutaa biraa irraa illee dhufe ilma Oromootu bulchaa jira jechuudha. Wal beeka. Beektu isin adda biyya keessa nama ajjeefamaa jiru. Nama haqa dubbatu jaarsi kummaata yoo jedhe ni ajjeefama. Hayyuun kummaata yoo jedhe ni ajjeefama. Ni arraba. Nu wadha wanni arrabsanii nama ajjeesaa ni takka. Jawaaraa duu jennee. Jawaaraa gartee akkas ta'u jennee hin jenne. Taa'e jawaar dhiisi. Kadhachaa dhandhee tadha. Dadhabnaan jawaar nama akkanaati jennee dubbachaa jira. Amni bar jawaariin kaleessa diqaalaa akkanaa yamanii eenyu jennee takkaan jennaan Mustafaa irraa bahe. Wanneen jedhuu jiraatte maali? Lakki jawaar arsii ta'u ragaas fida. Hin jedha kana illee burullee iftaan doorri arsii jala fiiguuf. Maaliif? Kanaas ilaan dubbatu maal ta'u dubbisee? Adda maqaan namni lafti badaa jiruun maqaa inni arsiitii maqaa inni islaama jedhuun jechuudha. Maatiin wal keessa deebi'ee wal nyaachaa jira maqaa namicha kanaa. Nama jawaar irraa nu kadhatu malee nama obboo namni kun karaan jiru jedhee hin agarree bar tokko isaa. Maaliif? Gandaggafte dubbii. Asii agarta dubbii yartuu ta'uu isii jechuudha. Kiyyiba ta'uu dubbiin tun. Namticha dhaabbii takka hin qabne. Kalee dhummuga dhaladhee nuun jedhe. Hadha dhummuga guddadhee nuun jedhe. Maa jijjiira? Daa'imaa nama baratiin
daa'ima ganna 5 barooti keessatti dhalatee ganda ofiisitti matti bara isaa kanatti. Akkuma akka jedhe Jawaar boru an arsii miti arsinaan jedhan malee baruun jechuu deema arguu deemtan. Maali dhugaan tun dhuftee gabba'uu deemti. Sisteemni kun waan ganna dheeraa Oromoo irratti xaxamee lafa kaa'e. Nurratti guddifachaa turan ilmaan. Iyyaa baanee gahuu diddanii. Nama ganda isaa beekan uummanni keenya gosti abbaan haati ilma Oromoo hojjette Oromoo hojjettanii. Nama tokko isaa dhaabbatee falmatu. Hin argin nam tokko isaa abboo gurbaa kana arsiidhaan hin jedhu tokko nagarra gammaan ebalu jedha. Ana beekaa ilma ebaluuti ana beeraa isaati. Ani agartee dubricha isaati ana balan nama tokko gabbee jedha yellam. Garuu Oromoo abbaa beekan gosa beekan abbeeraan jiru akka tartiiba uuma rabbi uume saniin laakkaan maqaan irra waamamu argaa jirtanii tokko rakkoon Oromoodhaa kana rakkoo qaba. Haa gandatti namni keenya qabu jechuudha. Gaafa nu ajjeesuu sa'a 24 duultanii nu ajjeesuuf nama karaa inni irraa dhufe hin beekne wannaa isaa dhossuuf kan uummata keenya ficcisiise. Nam tokkotu eenyu akka ta'e hin beeku wannaa isaa arge maal jedhe. Rabbi jala saaqaniisu Alii Birraa maqaa isaatiin nama du'e nama lama taaziyaallee dhaqee gumaallee kafalee nama lama. Haadha silaa gumaa kafalaa miti. Maaliif simachoo dhufanii inni waamne inni ajjeesu. Garuu ilmaan Oromoo maqaa isaa du'aniif gumaallee kafalee warrallee jajjabeessee jechuudha. Jawaar Mahammad ijoollee Oromoo kuma jaafitee hin gaabbuu jedhe. Gumachoo ilmaan saniiti. Lubbuu kuma nam kuma tokko namna jahan nama kuma jaha nama 100 nama kuma jaha. Maaliif? Foonii fi fata dhiigaa fi fata dhukkubsata. Isii qofaaf sila hadha Jawaar hin gaabbaa jedha osoo ijoolleen sun dhumachuu baate waan birii bara. Qabsoo goone injifanne asiin baane garuu ilmaan Oromoo sun dhumachuun haga jiru seenanarraan baane ni gaabbaa jedha sila hadha sila. Maa dhumatte ijoolleen sun yaa lubbuu nama ganaa itti wareegne. Waan hadha wal fidhu tana silaa taa'ee dhabni kun abboo kalee ijoollee hagana itti wareegne waan kana. Uummata Oromootiin saba kanaan bara Oromoo. An kaleessallee ijoollee haganatti itti wareegame. Hadhallee rakkoon dunu jirtu hin galiin yoo namni kun karaan jiraatinu Oromoon kan dhaabaadha gabbayadha. Manguddoo as waamee nama dhagaa ture nama kana. Haga gartee Amaaraaf Tigree dhaqee jara nu raffaarsu jagna jarri beektota hin jedhu. Kaayoo Amaaraatiin kan deemu Itoophiyaa takkattiidhaan Oromoodhaaf qabsaan jechaa bahe. Namni tokko afoo dhaabbatee Jawaar kaleessa Oromoo Itoophiyaa faristachaa jirta maaftuu gidduu tana argamee namni eegaafate hin jiru. Inni abbaan gabbee dubbate. Kaadha Jawaar Oromoon Amaara miidhaatti sabaa sablammoota miidhaa jirti. Oromoon jedhe bara. Kalee mureen gaddaara maal jedhe Oromoo wallaaltuudha jedhe. Wanni nu muudi Oromoon wallaaltuudha. Bareedoonni kaadireen hin jenne maal hin jenne. Oromoon ofiillee wal nyaattee laal bara. Namtichi kun waan inni jedhe kaa gaddaara fakkaate kalee Oromoo wallaaltuudha jedhe. Kaatullee kaajjeesullee jedhe. Kaajjeesullee Oromoo kaatullee wal ajjeesu jedhe bakka lama baatee. Kaabineen hin jenne namoonni Oromoon uummanni Oromoo wallaadha. Siin dura akkasii Oromoon sooqiddaan bitamtii jedhe. Maali? An Oromoo ta'eetiin jedha siin dura. Uummata Oromoo kana garaana nyaata. Wanni qabsoo kanaan jechuuf an Oromoo ta'eetiin miti jedhe. Harka baatii bara. Uummata Oromoo kanatu hin geettu Oromoo sun akka teessuusi. Uummata Oromoo kanatu garaana nyaate jechuudha. Sii galee? Kanaaf hedduun itti ammoo alhamdulillah warri hadhallee mormuu deemta ilkunuuti. Viidiyoo eda waraabee kaan caqasaa poostii isinii godhe kun dhaqa caqasaa mormaa. Namni Oromoodhaaf qabsaa Jawaar jedha achirratti hojii argatta. Oromoo miti oosaan hayyoonni ala jiran guutuun Itoophiyaa ankalee isinii kabarsiise Itoophiyaa. Kabarsiise warra hojjetan charchi. Jawaar Mahammad iskuula dura isa baratti charchi barate. Seenaa kitaabni kun isa kitaaba dubba katabate dhaqanaan. Namni kam abbaan fete waan fete naan jedhu. Namni achi seenee warri charchiin barsiifate kaayuu biraa fidattee waan ta'eef bikki jibduusi. Maaliif isaan jalqaba wanni kaan Itoophiyaatti qidam afaan tokko amantii tokko aadaa tokko ni barsiisan jechuudha. Kana namni mormuu jiraatan koottaa.
sirni kalee warri keessa baratee sadarkaa guddaa ga'e abbaan waan fedhee gabbaa'ee nama guutuu. Maal jedhan mootummoonni dabran Oromoo kutaa afurii kan baranne kaa'an jechuudha. Oromoo taatee dhiigaan ta'uun inni qorqoraadha. Yoo an Oromoo miti Amaara jetti Maammadiif hojjalla maqaa qabattee illee hin barattaa jechuudha. Kanaaf akkana isiniin jedha isin jaaladha isin kabajaa hundi keessanuu dhugaa saba keessaniitiif haqa jirtu dhaabbadhaa nuti mootummaa irratti wanni uummata keenya sagalee ta'uu isin jettan ta'utti jirra ta'uu bira dabarree wareegama kafalaa jira uummata keenya. Uummanni keenya akkan duule dhugaa akka dhugu wareegamni kun guyyaa irraa akka xiqqaachaa deemu saamichi akka xiqqaachaa deemu godhaa deema. Yoo har'a gad dhaabbanne bada mootummaan salpha gad dhaqee dhiifama naa godhatu kan deebi'u mootummaan gad dhaqee waan jiru kana gartee ta'ee shafatee bakka sanii kaasuu danda'a eenyu fida. Kasan caalu ijaaramee jira kan jiree. Kanaaf diinadhaa ofirraa galchee tartiiba deemee mootummaan gad deemu jira uummanni keenya nagaa dabra. Uummata keenya sagalee ta'uun tana warri alaa kunoo walii gad deemee birrii guurachaa ijaaran kunniin yoo afaan qabate namni tokko adda biyya keessaa baasuu osoo hin jiru. Nagaan biyyattiin bulti jechuudha. Seerri mootummaan gubbaa gad illee gadi gad dhaqa. Abdii horatee namni akka dhufaa jirra jechaa jiranii ala kana deemanii isin harka dhooftanii namni haadha abbaa keessan ganda keessan saamsisaa jiru warra ala kana harka dhooftanii akkana isiniin jedha isin jaaladhaa isin kabajaa halkanii fi halkan gaarii ka guyyaatii guyyaa gaarii warri kiristaanaa waaqeffataa nagaan naa jiraadhaa ummanni musliimaa assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.